gama afaan Amaariffaatiin namni jiranii akkasumas gama afaan Oromootiin isaaniitu iddoo ijoollee shanan kana jechuudha. Yeroo sanatti afaan Oromootiin sagantaan yookaan tajaajilli tajaajilamaa hin jiru. Kanaaf sirriitti nu sirreessayii jedhan obboleewwan keenya jechuudha yeroo sana. Nuuf sirreessayii jedhanii yeroo iyyatan sanatti akkamittiin akka itti dubbattan jedhanii obboleewwan keenya irratti jechuudha. Rukuttaa hamaa irratti gaggeessan jechuudha maatii waan waaqayyoo. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko Ameen. Ameen. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii waan waaqayyoo ijoollee haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kabajaa fi eegumsa ergamootaatiin marfamtanii kan jirtan hundi keessan akkam jirtu akkam yoo nageessan akkam turtan. Ameen. Galateeffamuu nama lasaa kan ta'e Waaqni Abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Amin adden baasti haati teenya hati qulqullootaa kennaan afannoo jalaa wadaan garaniyoo qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan galateeffamee fi kan kabajamee nuuf haa ta'u. Qulqulloonni ergamoonni toloonni kennaaf kabaja isaaniitti kan galateeffamanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'u. Egaa akka fedhaa fi eeyyama waaqayyootti taappeella keenyarraa akkuma argitanitti jechuudha guyyaa kaleessaa jechi koo guyyaa sanbata guddaa jechuudha guyyaa bultii ja'a. Mana amantaa Qajimaa Qulqulluu Giyoorgis magaalaa Bishooftuu godina Shawaa Bahaa Aanaadaa jalatti argamutti obboleewwan keenya tajaajiltoota afaan Oromoo Ortodoksii ta'an irratti yaalii ajjechaa obboleewwan keenya irratti ga'e ibsa laachumaafan as ba'e. Kanaaf hundumti keessaniyyuu haga xumuraatti dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo amma dandeessan koppii liinkii nuuf godhaa obboleewwan keenyaafis immoo sagaleen kun hunduma keenya akka dhagahamuuf akka dhageessaniif hundumti keessaniyyuu sheer godhaa isiniin jenna obboleewwan keenya. Waaqayyo gooftaan nu gargaarutti egaa guyyaa kaleessaa wanti ture obboleewwan keenya obboleessa keenya faarfataa Tamasgeen obboleessa keenya faarfataa Naatii akkasumas immoo obboleewwan keenya dabalatee nama 5 kan ta'an yaaliin ajjeechaa irratti gaggeeffamee jira jechuudha dhugaa dubbachuuf manuma amantaa keessatti magaalaa Bishooftuu mana amantaa qulqulluu Qajimaa Giyoorgisiitti jechuudha yaaliitu gaggeeffame. Innis maalidha waldhabbii waltajjii irratti ture jechuudha waltajjii qaban ture waltajjii sanarratti dhimma afaan Oromoo irratti jechuudha tajaajila afaan Oromoo irratti maaliif yeroo hunda sin sagalee taatu yeroo hunda maaliif sagalee iyyattu yeroo hunda maaliif tasgabboofne jedhanii ijoollee kana rukuttaa maatii irratti gaggeeffame jechuudha dhugaa dubbachuuf rukuttaa yoon kana jedhu wanta garagaraatiin rukutan jechuudha wanta garagaraatiin baay'ee kan nama gaddisiisu keessattuu obboleessa keenya faarfataa Tamasgeen baay'ee tokko goddaamee jira. Mana hospitaala jira yookaan mana yaala jira. Mana yaala san keessatti gulukoosiin sakkaameeti jechuudha kan fayyee ammas homaan jiru waaqayyoof galannaa ta'u garuu dhugaa dubbachuu fi wanti kun haala akkamiin akka deema jiru baay'ee tokko nama naasisaa baay'ee nama dinqisiisa dhugaa. Maaliif jennaan mana amantaatti duraan namni rukutamu ture. Mana amantaatti duraan jaalala ture. Mana amantaatti nagaa buusutu ture. Warra wallolan kan ittiin araaraman ture. Garuu warra mana wallolanii mana namni itti rukutu ta'e dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama dhibbisiisa. Maatiiwwan waaqayyoo nuti siyaasa beeknu garuu siyaasa keessa kansis dirqamumaan nu seesisaa jiru jara kan dirqamumaan dhugaa. Jechuun osoo siyaasa irraa fagaachee jirru garuu immoo dirqamaan itti seena jedhanii ofii isaanii nu dhibanii mana amantaa keessa ilaani amma mana amantaa keessa ba'ee tajaajila keenya. Akka tajaajila argadheetti fayyadamu malee jechuudha yeroo hunda bakka isaan jiranitti tajaajiluun baay'ee ulfaate dhugaa waaqayyo. Maaliif yeroo hunda nama ari'achuu ta'e jarri amantaan qaban yeroo hunda jechuudha yeroo hunda nama ari'achuu kun immoo Kiristoos ikkoo namaan jaaladha walii keessan jaaladhaa jedhu garuu isaan har'a nama ari'achuutti kaan jechuudha. Mana amantaa keessatti immoo nama rukutu jechuun hagam akka cubbuu ta'e
dhugaa dubbachuu fi ani isinitti himu isinuu beektu. Kanaaf isaan egaa bifa sukkaneessaa fi dhugaa bifa nama gaddisiisuun obboleewwan keenya guyyaa kaleessaa reebamanii jiru jechuudha. Isaafis immoo sagalee taana jenneeti. Isinis immoo akka hubattanii fi akkamittiin reebaman kan jedhuu fi jalqaba irratti obboleewwan keenya waltajjii ture jechuudha. Waltajjii afaan Oromootiin gaggeessaa turan. Jechi koo waltajjii ajandaa ture. Ajandaa sana irratti jechuudha. Waltajjii kana irratti yeroo hundaa ni iyyatu turan isaan. Kanaaf gama afaan Amaariffaatiin namni jiranii akkasumas gama afaan Oromootiin isaaniitu iddoo ijoollee shanan kana jechuudha. Yeroo sanatti afaan Oromootiin sagantaan yookaan tajaajilamaa hin jiru. Kanaaf sirriitti nu sirreessayii jedhan obboleewwan keenya jechuudha yeroo sana. Nuuf sirreessayii jedhanii yeroo iyyatan sanatti akkamittiin akka itti dubbattan jedhanii obboleewwan keenya irratti jechuudha. Rukuttaa hamaa irratti gaggeessan jechuudha maatii waan waaqayyoo. Rukuttaa hamaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif kuni nun boru akkamittiin nu bira hin geenye yoo caal jinneetuma bira dabarre boru nu bira ga'a jechuudha. Mana amantaa keessatti nama rukutu jechuun maal jechuu akka ta'e. Mana amantaa keessatti duraan warra ol loletu araarama malee nama waliin lolchisiisan ture maatii waan waaqayyoo. Kanaaf har'a garuu akkas ta'eera. Har'a garuu akkas ta'eera. Hundumti keessanuu badda laala. Mana amantaa keessattidha kuni kan ta'e. Kanaaf dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko akkamittiin namni mana amantaa keessatti, mana waaqayyoo keessatti, mana sagalee waaqayyootti lallabamutti, mana waaqayyoon yeroo hunda kadhatamutti nama rukutan maatii waan akka. Inna baay'ee tokko ulfaataadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaataadha. Osoo nuti hin dubbanne akka hin dubbanne iyyuu dhugaa dubbachuuf jechuudha nuti siyaasa baay'ee ifa mana godhati siyaasa hordofan hin jaaladhus. Maaliif jennaan dhimma lafarraa gati ta'eef garuu yommuu nuti hojiin keenya hojii afurawaati gati ta'eef walitti iyyuu hin dhufnu ture. Garuu immoo dirqamaan jarri kun nama seessisu. Dirqamaan osoo nuti hin jaallatin. Osoo nuti hin jaallatin jechuudha. Kanaaf kuni calma jedhamee biraan dabaruu qabu dhugaa dubbachuuf. Har'a yoo isaan ijoolleen kun akkatti reebaman ilaalleetu bira dabarre. Callisneetuma yoo sagalee hin taane yoo nama kanaaf jechuudha hin iyyanne boruu keenya nu akkam taana akkamittiin mana amantaa keenyatti tajaajilna. Maatii waan waaqayyoo koo baluma afaanii kanaan namoota meeqatu deeme mana amantaa keenya keessa. Namoota meeqatu nu biraa deeme koo hiriyoota keenya meeqa dhugaa rabbii amantaa bira kan galan meeqatu jira maatii waan waaqayyoo. Dhibba keessa koo parsantii 20 qofaadhaan mana tajaajilaa jiru afaan Oromoo keessatti parsantii 20 80 deeme jechuudha bakka. Baluma jira kanaati jechuudha. Innaa kuni maaliif furmaatatti hin arganne? Dhugaa maaliif furmaatatti hin arganne? Hundumti keenya iyyuu osoo tokkummaadhaan ilaalee rakkinni keenya maalidha? Yeroo tokkoof xiqqoomna yookaan immoo yeroo wanti tokko uumame dafnee tokkoomneeti yoommoo warroonni tokkooman suni nama muraasa ta'u fakkeenyaaf walitti qabaa ta'u akkasumas immoo itti aana ta'u isaan sun immoo jarri ni beekan irratti ta'ee fi hojii itti laata dafanii hojii waggaatti hojii itti laatan isaan hojii isaanii argatanii bakka hin dhiisan maal qabsuu isaanii jechuudha. Innaa kun immoo akkas ta'uu hin qabu. Maaliif amma furmaanni itti argamutti iyyachuun dirqama keenya jechuudha dhugaa iyyachuun. Mana amantaa keenya irratti kan tajaajille eessatti tajaajilaa eessa dhaqna eessa dhaquu qabna dhugaa eessa dhaquu qabna. Kanaaf kuni baay'ee ulfaataadha maatii waan waaqayyoo. Akka nama biraatti akka nu ilaalle dirqamaan jarri kun nama seessisu dirqamaan jechuudha. Dirqamaan na waaqayyo gooftaan garuu lubboona isaaniif haalatu rabbi lubboona isaaniif haalatu wanti jedhamu jiru gati ta'eef jechuudha. Garuu kun gochi akkana irratti deebi'aa gati ta'eef hundumti keessaniyyuu sagalee taanee osoo ofirraa dhugaa dubbachuuf iyyannee too ofirraa balleessine wanti kun baay'ee bareedinatti fakkaata jechuudha akka kootti jechuudha. Akka kootti. Kanaaf hundumti keenya yoo amma dandeenyu sagalee haa taanu obboleewwan keenya sinin jira. Eebbifamaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Hundumti keessan viidiyoo kana amma dandeessan viidiyoo kana share godhaatii obboleewwan keenya warra nu hubanneef akka hubatan taasisaa sinin jenna obboleewwan keenya. Eebbifamaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu.